irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhihaadheera. Ani Tigist Gammeeti. Irreechi baranaa fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftutti lakkoofsi hirmaattotaa odoon daangeffamin akka kabajamu karoorfamuusaa ibsamuu tibba darbe gabaasni turre. Gabaasni kun ergaa abbaa gadaa akkasumas immoo hooggantoota mootummaa of keessa qaba. Tsahaayee Daamxotu qindeessee. Irreechi bara 2014 karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobana hoolaa irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dhorkaa tokko malee bahee irreeffachuu qabaa jedhan. Uummanni Oromoo baay'ee mufatee jira. Uummata Oromoo kan mufatee dhiifama gaafata. Maaliif hoggattoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirti. Dhibee COVID-19 wal qabatee haala nageenyaatiin wal qabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen haga uummanni keenya ofirraa dhoowwuun hubatee bitatee harkatti qabatutti sanii fi haala murtaa'an kan goone ka bara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis uummata Oromootii dhiifama gaafannaa. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbannee irreessi bara kanaa guutumaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiis guutumaan guututti horaa sadiitii fi hora Finfinneetirratti ni irreeffatamu. Abbaan gadaa goobana hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan. Biitti takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraa'ite. Kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalammata immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamarraan uummata ga'u kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tamsa'ina isaa baay'isu. Yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa dhoowwu sektara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga gajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akka itti kennan sektara fayyaatiin kenninee jira. Foolleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jedhan itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa obbo Birhaanuu Buxeeti. Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamusa akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kun caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'uu qaba waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaati. Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan. COVID protookolii isaa karaa ittiin eeggamu sanarratti hubannaa kennuudha. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas uummanni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha, fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kana jala baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa Waggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu waanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'uu qaba kan jedhu kanaan kan irratti walii gala. Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru. Guyyaa kana xureessuun nurra hin jiru. Guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru. Yoo mufannillee yoo waan hojjetuu barbaannillee guyyaa kanaadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahe gammachuun akka galu fayyaa isaatis eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka dhibee kana ofirraa dhooru kanallee sektara fayyaa waan jedhu dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaartiin of eeggannoo godhuun namarra jira. Kadhannaa keenya goonee haa irreeffannuu ka jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa bifa jijjiirratee fi deeltaa vaariyaanti jedhamu miidhaa geessisaa jiraachuusaa ministeera fayyaatti de'eetaa ministiriyan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Jaalannee Gammadaatu kamisa darbe qindeesse. Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirraa addaddummaan isaa maayini? Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo duwwaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaaf yeroo ilaallu deeltaa vaariyaanti kan jedhamu kan ammaa kun tokkoffaa namoota dargaggeeyyii irratti bal'inaan dhufaatii kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma garuu dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibeen kun mul'ataa kan jirudha. Kana malees immoo namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaata. Irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataati kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u waantiin kun hin qaba waan ta'eef mallattoo akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuu hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jirurraati xiqqoo adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa fuunfachuu dadhabuu, waa dhandhamuu dadhabuudha. Kanaan dura kan ture irra caalaa kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti hirmachiisa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata. Garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsu yeroo gabaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisa. Oksijiiniin hatattamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha. Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo ilaaltanii namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan? Dhugaadha. Kun rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sadarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hoogganoota hanqinni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaas akka kanaan dura suurota hanqinni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessatti fudhatama qabanii haala duraan bitaa turre sanatti hojjechuurra hanqinni hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemuu, salphisanii ilaaluu yookaan kan kittibaata fudhannee irraa kanaan dura qabamnee jirra jechuurraa akka ka'e dhibee kana salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota parsantaa 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadii ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jira. Tokkoffaa hooggansi xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliinii kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka walii galaatti immoo qajeelfama haaraa 803 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtuu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkinichi garuu rakkoo sirriitti irratti hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii? Sirriidha. Amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi koovid baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 5,600 guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kuni deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo of eeggannaa gochuu dhabuun immoo akka baay'ee ol dabalu taasiseeti kan jiru jechuudha. Akkuma tuukaas egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin fuuldura jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatuuf akka baay'atuuf shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajachuun aadaa isaa kabajachuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seera kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabalanii cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'u bulchiisa naannoo adda addaa keessatti talaalii hammam argataa jirtu. Talaalliin bal'inaan kennamaa kan jiru naannolee hunda keessatti keessumaa irra caalaa Finfinnee keessatti baay'ee kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoona 2.5 ol kan ta'an talaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan talaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Bal'inaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraaqqiin godhamuu qaba akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa koovaaks kan jedhamu biyyoonni hedduu 192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuudha. Akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin wal qixa jirra. Baay'ee deemaati kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibee adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatee adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kanarratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetii fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalatee shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa ta'uudhaa baatis ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraa kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaan nan dabarsaa. Garuu immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannoleen itti deemaati kan isaan jiranii haguma vaaksiinii talaallii kana bal'inaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma yeroo fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf bal'inaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barattootaf dabalatee kennamaa ciminaan kan hojjennu ta'a jechuudha. Yaadinaaf jettan jira. Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana koovidiin qormaata of danda'edha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqqa'anii bakka adda addaa jiranis baay'eedha. Yeroo nu fuuldura jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreetti hin jira, masqalli hin jira, manneen barnootaa ni banamu. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala mijataa ni uumu waan ta'eef haga danda'anitti yeroo ammaa kan dhibeen kun baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee mana yeroo gargaaru bakka adda addaa gaafa deemu iddoowwan namni itti baay'atu gaafa deemu maaskii isaa gonkumaa akka hin daganne warra fageenya akka eeggatuu fi gocha godhu hundumaaf itti gaafatamummaa fudhatee mataa isaaf duwwaa osoo hin taane maatii isaaf hawaasaaf eegee akka godhu osuma gargaaru dabarsuun barbaada. Abbootiin amantaa miidiyaaleen keenya yeroo ammaa kana gargaaru baay'ee abbootiin gadaa hawaasa isaaniif fakkeenya ta'uu fi ergaa ministeera fayyaa fi qaamni adda addaa dabarsu hawaasa ga'uu irratti isaanis gahee mataa isaanii ni qabu. Kana malees ogeessonni fayyaa yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiru baay'ee isaan galateeffannaa. Haa ta'u malee hawaasni baay'een miidhamuu danda'a. Siree bal'inaan qopheessuun barbaachisaadha. Meeshaawwan dhibee kan yaaduuf barbaachisanis baay'inaan gara hojiitti galuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa mas garuu osoo hin dhufin hojii isaa dadhabsiisan akka ta'e hin beekna. Cimanii isaa akka isaan hojjetan asumaanis ergaa kiyya dabarsuun barbaadu irratti egaa hooggansi hundumtuu gahee mataa isaa bahuu qaba. Haga gandaatti haga aanaatti dhibeen kun hagam mataa jira. Keessumattuu immoo qajeelfamni dhibee kana ittisuuf ba'ee jiru hagam hojiirra oolaa jira jedhee naannoo manneen nyaataa manneen dhugaatii irratti geejiba waliin irratti akkasumas immoo yeroo aadaawwan adda addaa yeroo kabajaman ayyaanonni adda addaa cidha gaa'ila du'aa isaan kana irratti poolisii nageenyi sirriitti eegamuun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef hunduu akka wal qabannee dhibee kana xiqqeessuun barbaachisaadha. Kittibaatni kunis namni hundumtuu fudhatuun barbaachisaa ta'a kan jedhu walumaa galatti dabarsuu barbaada. Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Sagalee galatoomaa sanis. An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasni itti aanu kitaabolee afaan Oromootiin barreeffaman irratti xiyyeeffata. Lakkoofsi kitaabotaa dhiheenya maxxanfamanii dabalaati dhufus gama qulqullinaatiin garuu rakkoon akka jiru himama. Gabaasichi Angalmoo Daawiti.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqiruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko. Kitaabota asoosamaa 2 imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sapaloo fi Onismoos Nasiib kaasa. Sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'amee jedhe. Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture. Asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha. Asoosama yeroon dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e. Bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma reefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna. Garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaakuudhaan ammatti guddatee jira. Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka 3tti hime. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu himee aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e. Akka nu hubadhutti amma waanni 2 waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaaf kan dur hin jirre kitaaba akka saayikooloojii afaan Oromoodhaan baasuu, kitaaba walaloof asoosama gaggabaabaa walitti hidhate waliin baasuu, kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalatee baasuu kun baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadillee immoo miti. Yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre. Garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu. Rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraarraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni hedduun dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutuu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf imimmaanaadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 na fudhatee waggaa 7 kana booda guutuu qorannoo irra ture. Hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu. Al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Bu'aan kun daldalan yaa nama. Yoo akkas ta'e guddisaa jira tun ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii. Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa hogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan hagayoonaa kitaabota 3 jechaan asoosamoota dhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma wal fakkaatuun godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya. Kabirwaa gadoofaa kaasuu dandeenya. Hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaan jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaaniiyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa 2 dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne. Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata? Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota 7 dura kitaabota ani barreesse 2 yookaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yookaan barreesse rakkina nama siin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jenerii isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna. Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullinaa ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pireezidantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyooti mee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiruu fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha.
Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana. Beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata. Waldaa ogummaati. Sanii olitti dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhotee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nu asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana tolchaa jirra malee gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaatii waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha. Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti. Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa fe'ataa'eeti kan inni barreessuu danda'u. Kaan injiinerii baratee, kaan fayyaa baratee asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraalee hogbarruu Oromoo maali kan jedhu beekutu irra jira. Sana waggaa 3 dura leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii maneejimentii irrattis namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo 2-3 nuu kennanii jiru. Haalonni tokko garuu hojii sana akkatti fuudhee nu daangeessanii jiru malee kun dirqamadha. Pireezidantiin Waldaa Barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni eeran waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaabaa itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee. Gara sagantaa dhumaa bira geenyerraa itti aansuudhaan qophii labataa jimaata kana tamsaafame irra deebiidhaan simbiraan geenya kinooti. Maskii Mangee waggaa 2 dura bifa barumsaa sooshooloojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. Sanboodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeeting maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluenser yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaani. Baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuuchi fuulli feesbuukii, tiiktook fi instaagiraamii maskii in agarsiisa. Namni 450 seenee jira. Welcome guys. Ijoolleen gujee jirtu. Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faaya feenetti Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee feesbuuk irratti hojjette keessaa. Sin yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame amma sin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28,000 oliin laallameefira. Namni 5,000 laayikii tolcheefira akka ishiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaafan kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdii sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaatii shubbisaatii dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti. Waa'ee hojii Maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinneerraa anis bilbilaan haasofsiisin ture. Hojii waan cultural typical waan ta'e bakkatti argamee deemee promote tolchuu jira. Akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaada qaba. Bakkatti argamnee akkuma jette Maskiin tanaan dura Boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoon ta'in ofiilee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTubetiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa ayyoo jettee maqaa itti baastetti. Bishaan waraabuu deemuu jiraan oliin turaa sanii jechuu barbaada dhuga dubbachuu fi guddoo nam dadhabsaa. Qoraan cabsitee kaatee badda deemtee qoraan cabsitee baattee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abbaa mana ishii horii kunuunsitee waan kan cufaa ayyoon Booranaa guyyaa guyyaatti jechuudha. Dubartoota Booranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geechin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti. Makkuma saniin jedhee mallaqallaquu fi wayaatti dhiqachuu fi waraabbatanuu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka ulfaatu walumaanii kalaallu ta'a. Hawwiin Maskii Mangee Oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa aayyoo Booranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu
milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata? Galatummaan waa bagumna gaafatti. Fakkeenyaaf yeroo booraan deemsuun rakkoo hedduu na mudate. Kaameeraa maanii editeerii maanii hedduu qabadhee deeme gaariillee yookaan ammoo makiina sanbaan tana qabadhee deeme gaarii nagam kenname qabadhee deeme baasii hedduun nar ture beekte.